Kam jirtu daawwattoota keenya kun maaddii faaruu karaa Hope Channel isiniif dhiyaatudha. Arraa kan wajjiniin turru ana Mishaa Gizoo fi obboleettii koo Latniirraa Kumarraati. Garuu gara faarfannaa keenyaatti tun darbinii jalqaba irratti obboleettii koo wajjin kadhata gabaabaa godhanna. Si galateeffannaa Waaqayyo Abbaa keenya gaarummaa keetiif jaalala keetiif marartee kee hundumaaf galata siif dhiyeessina. Maqaa Yesuusiin galanni siif haa ta'u. Lafa nuti abdii kutanne hundumaatti gargaaraa keenya abdii keenya waan nuuf taateef yaa Waaqayyo Gooftaa lafa nuti bannee irra jennee yaannu hundumaattis jireenya waan nu laatteef si galateeffannaa. Maqaa Yesuusiin galanni siif haa ta'u. Yeroo kanas lubbuudhaan jiraannee akka si galateeffannu akka waa'ee keessa walii wajjin haasofnuuf carraa waan nu laatteef si haa galatu. Haaluma adda ta'een sagantaa kana irratti si afeerraa hafuurri kee qulqulluun geggeessaa sagantaa kanaa haa ta'u. Xumurree immoo galata keef nu dhaabi jaalala kee dhayyootee maqaa Yesuusiin amiin. Waaqayyo eebbisu. Maaddiin kan irraa sooratamu akkuma ta'e nutis faarfannaa hedduu qabannee maaddii faaruu kana irratti argamneerra. Faarfannaa kanaan kan Waaqayyoon galateeffannu guddummaa Waaqayyoo kan ittiin arginu akkasumas jaalala Yesuusiin kan ittiin arginu faarfannaa hedduudha. Amma yeroo kana obboleettiin koo faarfannaa isin afeerti. Egaan daawwattoota keenya jalqaba irratti faarsaa nuti dhaggeeffannu oonaa fadda kan jedhu Kumaa Ol Biraasaa fi Daraartuu Beekumaatiin kan faarfatame. Oonaa fadda jaalalli kee kun naa fadda. Oonaa fadda mararteen kee kun naa fadda. Oonaa fadda kunuunsi kee kun naa fadda. Oonaa fadda araarri kee kun naa fadda. Keessatti naabukkee kan naabattee yeroo dhibbuuf abdii kutannaa lubbuu koof boqonnaa kan laattee harka keerrattaan obbaafadhee haara galfadhe waan jookootti gargaaraa warra hiyyeessotaa naaf ulfaadhu abbaa kooti gargaaraa warra hiyyeessotaa naaf ulfaadhu abbaa kooti. Tasa'in argadhu fira fanti kurraa barbaade aan irratti tasaan hojjenne kan dinni koon irratti yaade harka kee qabadhee darbeera bolla waala koof naaf gootame maaltu ittiin gituu danda'a gochaa keen wal bira qabame. Oonaa fadda oonaa fadda mararteen kee kun naa fadda oonaa fadda kunuunsi kee kun naa fadda oonaa fadda araarri kee kun naa fadda.
Maqaansi anatti baay'ate lubbuun koo yemmutti wargamte bitaan mirgarraa milladhe tarkaanfachuuf haalli ulfaate taa'ee mimmaan koo lolaasaa furmaataan ofiif kennuu dhabee dukkana koo sana keessatti harki kee dhufee na qaqqabee naafadha jaalalli kee kun naafadha naafadha mararteen kee kun naafadha naafadha kunuunsi kee kun naafadha naafadha araarri kee kun naafadha Galfii guddaanaaf laattee cubbuu koo fanarraan fagaannee jaalala gaabbee naaf qabaattee kaanumaan iyyuu tilmaamamne si duwwaadha gaafa hundumaa furmaataaf kan na biraa ga'u madaalee ilaalee nan dhabee eenyu kaan amma keenaaf ga'u naafadha kee kun naafadha naafadha mararteen kee kun naafadha naafadha kunuunsi kee kun naafadha naafadha araarri kee kun naafadha faarfannaa kanaan eebbifamneerra. Faarfannaan ittaan sun dhaggeeffannu immoo guyyaa ofii keetti kan jedhu faarfattuu Latneerraa Kumarraadhaan kan faarfatame faarfannaa kanadha kan nun wajjin dhaggeeffannu. Innis akkas jedha: gaafati dubbattu kan siin falmu eenyumee ija jabaatee biyyi lafaa kun sagalee kee tokkoon diriiree mul'ate jedha. Guddaa sodaachistaa adda guddummaan kee hunduusi sodaata gooftaa jabaadha maqaan kee jedha. Guddummaa Waaqayyoo dhuguma kan ibsu guddaa sodaachisaa akka inni ta'e hundumtuu immoo wanti biyya lafaa kanarra jiru hundumtuu wantoota nuti sodaannu Waaqayyoon akka sodaatu rakkinni nuti guddaadha jennu Waaqayyoo isarra guddaa akka ta'e karaa faarfannaa kanaa hubachuu dandeenya. Nuti namoota nuti sodaannu namoonni suni eenyuun sodaatu? Waaqayyoon sodaatu. Kanaafiyyuu biyya lafaa kanarratti tokkoof tokko kan nuti sodaachuu qabnu eenyu duwwaadha? Waaqayyoon duwwaadha jechuudha. Guddummaa Waaqayyoo dhugumatti dhugaatti faarfannaa mul'isudha. Faarfannaa kanaan eebbifamnee walitti deebina. Keetti warra si eeganiif hin dhufte
tarifattee tusi jalaan diduun duni raawwata gaafati dubbattee eenyuuf abbooma miidhaga'ee beekare siif malee galaannee toofii kee dubbannaan bishaantu dhaabatee ta'a akka keenyanii guddaa sodaachista adda guddummaan kee hunduu si sodaatu gooftaa jabaadha maqaan kee maqaa kee waamanii du'a jalaa oolu sitti baqataniitu Yesuus dhuma ofii tolu guddaa sodaachista adda guddummaan kee hunduu si sodaatu gooftaa jabaadha maqaan kee maqaa kee waamanii du'a jalaa oolu sitti baqataniitu Yesuus dhuma ofii tolu sitti baqataniitu Yesuus dhuma ofii tolu siif ragaadha wanta lubbuun qabne maqaa kee faarfata namni yoo callisee dhagaan bakkee keessaa ulfina kee dubbata gaafati dubbattu kan siif falmu eenyumee ija jabaatee biyyi lafaa kunuu sagalee kee tokkoon diriiree mul'ate guddaa sodaachista adda guddummaan kee hunduu si sodaatu gooftaa jabaadha maqaan kee maqaa kee waamanii du'a jalaa oolu sitti baqataniitu Yesuus dhuma ofii tolu guddaa sodaachista adda guddummaan kee hunduu si sodaatu gooftaa jabaadha maqaan kee maqaa kee waamanii du'a jalaa oolu sitti baqataniitu Yesuus dhuma ofii tolu sitti baqataniitu Yesuus dhuma ofii tolu jechi afaan keetii waan raawwata akka garaa keetii harki kee danda'aadha waan hundaan tolchaa Yesuus guddaadhati kabajasiif mana hunduu si faarfatu afaan isaa saaqatee safuu guddummaa keef barumaan jiraadhu teessoo kee irratti mootii guddaa sodaachista adda guddummaan kee hunduu si sodaatu gooftaa jabaadha maqaan kee maqaa kee waamanii du'a jalaa oolu sitti baqataniitu Yesuus dhuma ofii tolu guddaa sodaachista
maqaaki waamanii du'a jala oolu sitti baqataniitu Yesuus dhuma ofii tolu sitti baqataniitu Yesuus dhuma ofii tolu. Daawwattoota keenya sagantaa keenya kanaan akkasiin eebbifamaa jirtan abdii guutuu qabna. Ammas sagantaan keenya hin xumuramne waan ta'eef haga xumuraatti illee nu faana tura. Itti aansinee faarsaa nuti dhaggeeffannu ati Yoonaas diddee kan deemtu ajaja gooftaa kan tuffattu ati waaqa dhiistee deemuu filatteetta faarfannaa jedhudha. Seenaa Yoonaasii nutti mul'isa egaa. Seenaa Yoonaasiin durumaa kaanee baranna turre baay'ee seenaa nama ajaa'ibudha. Waaqayyo Yoonaasiin gara Naanawweetti erge ture. Sababiin isaas biyyi Naanawwee cubbuu guddaa keessa turte. Baay'ee kan Waaqayyoon gaddisiistu turte. Waaqayyoos akka inni Naanawwee balleessuudhaaf jedhu akeekkachiisa xumuraa Yoonaas akka inni itti himu ture. Ergaan Waaqayyo Yoonaasitti dubbate. Haa ta'u malee Yoonaas garuu maal godhee dideetu gara Tarshiishitti akka inni baqate ibsa. Daawwattoota keenya Yoonaas bakka inni ture Yoophee biyya jedhamtu turte. Kan inni adeemuudhaaf ajajame immoo gara Naanawwee ture. Garuu kan inni didee deemeessadha Tarshiisidha. Yoo fageenya Yoophee fi Naanawween qabu akkasumas Yoophee fi Tarshiis qabu kaartaarraa osoo argitanii baay'ee kan nama ajaa'ibudha. Fageenyi bakka Yoonaas turee fi Tarshiis qabu baay'ee fagoo ture. Naanawween garuu isatti dhiyoo ture wanta nama dhibu. Inni garuu fageenya sana hundumaa deeme hangaafani sana argee baay'ee inni raajeffadheen ture. Al tokko tokko Waaqayyo lafatti nu ergee dhiisnee lafa nuti deemnu baay'ee karaa nutti dheeressa. Isuma immoo deebi'uun isaa baay'ee ulfaataadha. Erga baay'ee fageenya sana deemnee booddee jechuudha. Yaadattu yoo ta'e Maariyaamii fi Yoosef gara Yerusaalemiin yeroo deeman Yesuusiin fudhatanii jechuudha. Gatanii galanii. Xiqqummaa isaatti miti seenaa sana daawwattoota keenya akkasiin yaadattan abdiin qaba. Yesuusiin fudhanii gara Yerusaalem deemu turani. Sana booddee garuu Yesuusiin achitti gatanii deebi'an. Yaadattu yoo ta'e seenaa sana Yesuusiin argachuudhaaf guyyaa 3 guutuu barbaadan. Guyyaa tokkotti sagatanii guyyaa 3 guutuutti fudhate. Ala tokko wanta nuti Waaqayyoon dhiisnu yeroo muraasaaf nuti fakkaachuu danda'a yookaan immoo waama xiqqoorraan kaaneetu daqiiqama muraasa gidduutti Waaqayyoon dhiisna. Kadhachuu dhiisuu dandeenya taa guyyaa tokkotti yookaan waama tokko gochuu dandeenya. Haa ta'u malee garuu deebinee iddoo sanatti deebi'uudhaaf deebinee akkuma durii sanatti jilbeenfannee kadhachuudhaaf faarfannaatti deebi'uudhaaf mana qulqullummaatti deebi'uudhaaf akkuma Maariyaamii fi Yoosef guyyaa 3 guutummaa Yesuusiin barbaadanii barbaacha nuti goonu baay'ee fagaata. Kanaafiyyuu baqachuu akka hin qabne Kiristoos irraa yeroo hundumaa gara Waaqayyootti fiiguu akka qabnu ergaa addaa faarfannaa nu yaadachiisudha jechuudha. Ati yaadatti dabaltu qabaatte seenaa Yoonaas kanaan qabne akkuma amma dubbatte waa'ee yaada Waaqayyoo dhiisanii baduudha faarfannaan kun kan inni dubbatu yeroo baay'ee Waaqayyoon dhiisanii baduu akkaataa nutti fudhannu waldaa madhiisuu qofaa booddee deebi'uu namoota booddee deebi'an ilaaluu dandeenya. Garuu akkuma isa dubbataa turte waanuma xixiqqoo dhiisuun keenyallee yaaduma xixiqqoo dhiisuun keenyallee Waaqayyoo irraa akka nuun fagaanudha kan nu godhu. Meetii mana keessatti bade taanaa jechuudha. Tuma Waaqayyootti deddeebinu, tuma tajaajila gochaa jirru, waan hundumaa utuu toora isaa eegnee gochaa jirru garuu tun beekamini meetii mana keessatti bade yookiin immoo Waaqarraa yaada fagaatee qabaachaa deemuu hin dandeenya. Yaada Waaqayyoo dhiisnee deemuu akka nuun hin qabne. Bu'aanii Yoonaasii Waaqayyoon dhiisee deemuunsaa yeroo dheeraatti fudhachuu isaati. Deebi'uu fi aarsaa kaffaluu isaatirraan kan hafe waan gaarii argate tokkollee hin qabu. Nuunis Yesuusiin dhiisnee deemuun keenya kanumadha. Akkuma isa jettee karaa dheeraa ofitti fiduun qorumsa ofirratti fiduurraan kan hafe bu'aa hin qabnu jechuudha.
Kanaafiyyuu yaada waaqayyoo akka dhageenyu faarsaa nutti himudha. Eeyyee waaqayyo si eebbisu. Akkuma ati dubbatteeyyuu karaa ofitti dheeressu ta'a, qorumsa ofitti baay'isu ta'a. Waaqayyo lafa inni yaade hundumtuu gaariidha. Waaqayyo kan inni yaade Naanawwee ture. Inni garuu dideetu Tarshiishitti baqatee Yoonaas akka yaadetti Naanawween sirrii miti jedhee yaade. Inni lammataa ulfina mataasaa barbaadee ture Yoonaas. Yoonachi dhaqeennan salphadhaa laata kan jedhu yaade. Lafa waaqayyootti nuuf akeekee lafa inni itti nu ergee garuu lafa salphinaa miti. Rakkinni keenya maalidhaa? Waaqayyoon amanuu dadhabuu keenyadha ammas. Kanaafiyyuu waaqayyoo irratti hirkannee yaada waaqayyoo amanuu akka qabnu. Daawwattoota keenya isinillee karaa yaada keessanii osoo hin taane wanta baay'ee karoorsitu ta'a, wanta baay'ee ofii keessaniif yaaddu ta'a. Garuu wanta ani sirriitti jabeessee dubbachuu danda'u yaadi waaqayyoo yaada keessanirra hin caala. Kanaafiyyuu waaqayyoomaan amanannee gara inni nu ergutti, gara inni jedhutti deemuu akka qabnu faarfannaa nu yaadachiisudha. Namni waaqayyoon dhiisee baqate immoo badiisaadha dhumni isaa jechuudha. Kanaaf faarfannaa kanaan eebbifamaa isiniin jechuun barbaada. Turtii gaarii qabaadhaa. Ammas walitti deebina. Ati waaqa dhiiftee emu filateerta qurxummii galaanaaf banus darbatamta. Ati waaqa dhiiftee emu filateerta qurxummii galaanaaf banus darbatamta. Anuunaan sodaadha waraanni naannawwees baay'ee gurguddoodha. Isaanoo ergaa koo narraan fudhatanii jechuudhaan sagaleessa ofirraa hin mormini. Ati Yoonaas dhiibbee kan deemtu ajajaa gooftaa kan tuffattu. Ati waaqa dhiiftee emu filateerta qurxummii galaanaaf banus darbatamta. Ati waaqa dhiiftee emu filateerta qurxummii galaanaaf banus darbatamta. Mana baakoo dhiisee deemuun naan ta'u bu'aa tokko hin qabu inni isaa mijaa'u. Kan deebi'ee har'aa osoo yeroo jiru balbaltii banaadha inni yoo kaseenu. Ati Yoonaas dhiibbee kan deemtu ajajaa gooftaa kan tuffattu. Ati waaqa dhiiftee emu filateerta qurxummii galaanaaf banus darbatamta. Ati waaqa dhiiftee emu filateerta qurxummii galaanaaf banus darbatamta.
Farda keekkachiisi deeminaan naawwetti gara koo deebi'aa cubburraa jedhiiti kan si erge beeki anu waaqayyoodha fudhachuu yoo didan isaaniif laadha ati yoonaas dhiibbee kadeemtu ajajaa gooftaa kan tuffattu ati waaqa dhiiftee deemuu filateerta qurxummii galaanaaf bagus darbatamta ati waaqa dhiiftee deemuu filateerta qurxummii galaanaaf bagus darbatamta. Isaaniin hambisu irra darbaa isaaniitiin kutirraa doloonsuun salphisaan ilaalanii ergaa keekkachiisa tokko isaan hambisu lafarraa balleessa ati yoonaas dhiibbee kadeemtu ajajaa gooftaa kan tuffattu ati waaqa dhiiftee deemuu filateerta qurxummii galaanaaf bagus darbatamta ati waaqa dhiiftee deemuu filateerta qurxummii galaanaaf bagus darbatamta. Filannoon kee kaardhaa isa gaarii fakkaata seenaa Yoonaasitiin kana tol fakkaata filannoon foon kennaa homaanuu mirkeessu deebi'aa garaa koo jedhaara Yesuus ati Yoonaas dhiibbee kadeemtu ajajaa gooftaa kan tuffattu ati waaqa dhiiftee deemuu filateerta qurxummii galaanaaf bagus darbatamta ati waaqa dhiiftee deemuu filateerta qurxummii galaanaaf bagus darbatamta. Kanatti aansanii immoo faarfannaa nuti walii wajjin dhaggeeffannu kan biraan filadhu siin malee Yesuus koo jireenya si keessaa asaasni diina koo foon koo gammachiisee badiisatti nageessaa kan jedhudha. Faarfannaan kunis Biniyaamii fi Beetleemiin kan faarfatamedha. Faarfannaa kana gaafa ilaallu kan biraan filadhu Yesuus koo siin malee kan jedhu jireenyatu si keessaa dhuguma jireenyi Yesuus qofa keessadha kan inni jiru. Yohaannis boqonnaa 6:68 irra kan jiru jecha Phexros dubbate tokkotu jira. Sidhiisnee sadhannaa dubbii jireenyaa kan qabu sidhaa jedha. Yesuusiin akka jedheeti kan dubbate. Iddoo kanatti gaafa ilaallu lafti dhaqanii dhibee miti. Yooma xiqqaate illee qurxummii qabaa turan miti. Qurxummii qabuu isaaniitti deebi'uu hin danda'u turan. Lafti dhaqanii hin dhibne jechuudha. Maatii isaaniitti deebi'uu danda'u. Garuu dubbiin asitti jiru dubbii jireenya barabaraa kan qabu eenyu qofadha? Yesuus qofadha. Jireenyi kan jiru Yesuus qofa sababa ta'eefitu lafi dhaqan hin jiru jedhame. Kanaafuu kara jireenya barabaraa gaafa ilaallu lafa dhaqnu hin qabnu Yesuusin malee. Kanaafuu isaanis kan isaan jedhanii faarfatanii kan biraa hin filadhu. Dhuguma Yesuus qofa keessadha jireenyi kan jiru. Nutis kara jireenya barabaraa jireenya argachuuf yoo barbaanne Yesuusin ala
filannoo tokkollee hin qabnu. Faarfannaa kana dhaggeeffannee walitti deebina. Ramofofni ayyaanni kanke ihe bari'ee hara adeemaa yoomuu araarike tasaanan quqnee naaf miidhagseera gooftaa mallike wantaara galfiif burqaa jireenyaati anaaf mannike kan biraan filadhu simma Yesuus koo jireenya si keessa asaasni diina koo foon koo gammachiise badiisaat nageessa sagalee kee malee ormaan dhaggeeffadhu jiruun koo si harka foon koo tarreeratus kooliinaaf dhufa ija koo nan arga. Kakaketi umama kisa asi guddaadha maaltu si qeeqa hundaadhaan dhiisa asiin qabadhee tallafaa ka'ee miiltoo jabaa koo horiifis abdiin jireenya kootii si qofa abbaa koo kan biraan filadhu simma Yesuus koo jireenya si keessa asaasni diina koo foon koo gammachiise badiisaat nageessa sagalee kee malee ormaan dhaggeeffadhu jiruun koo si harka foon koo tarreeratus kooliinaaf dhufa ija koo nan arga. Tasgabbiin qabnee keessa taa'urra ulaa mana kee dura dhaabbachaa ooluu naaf wayyaa ani barbaadu gammachuu ati keessa hin jirre waliin kaawwadhu qabeenya ati anaaf hin hirre. Sinisu yomu abako kanan miawu hawin garakoti wala fatuntani si jinta ukoti
isaanillee yaasisne Yesuusinan qaba boquu buusee hin deemu si boquu kolnaaf qaba filannoon koo si'idha oomaan sin gedderu haalli lafaa na muddus an sitti adda hin bahu. daawwattoota keenya sagantaa keenya kanaan gara waaqayyootti akkasiin dhiyaachaa jirtanii akkasumas illee guddummaa waaqayyoo Kiristoosiin alallee jireenyi akka hin jirre akkasiin hubachaa jirtanii inamannaa hafuurri qulqulluus hubannaa kana caalu isiniif haa kennu jechuun barbaada. Sagantaa keenya har'aa garuu sababa yeroodhaan kan ka'e gara xumuraatti hin fidne jechuudha. Dhumarratti garuu faarfannaan isin afeerrii addaan baanu asumaan nagaa isinitti dhaamnu nuti gammachuu dhugaan sibira qofaatti argama ilaalee irra deddeebi'ee kan jedhu faarfataa Yoosef Taaddasiin kan faarfate jechuudha. Akkuma sila dubbachaa turte Kiristoosiin malee jireenya akkuma hin jirre Phexrosis maal jedhee dubbiin jireenya kennu sibira jira eessa deemna akkuma jedhee gammachuun dhugaa Kiristoos keessatti argama kan jedhudha. Kunis namni kan inni adeemu silas gammachuma ofiisaa argachuuf nama tokko fi sooromuutu gammachuu ta'uu danda'a. Nama tokko fi barumsa isaarraa iddoo guddaa ga'uu ta'uu danda'a. Namni karoora inni qabu adda adda. Gammachuun isaas adda adda. Haa ta'u malee garuu gammachuun inni sirriif inni guddaanii Kiristoos keessatti akka argamu faarfannaa nuuf ibsudha. Garuu asumarraanii faarfattoota keenyaaf mee lakkoofsa isa dhumaa yommuu warri siin qabne jedhu yoo afeerrii gargar baanii natti tola. Faarfachuu keenyaan dura waa'ee gammachuu dhugaa kana jechuun muraasa yoon dubbadhe akkuma sila jettee namoota tokkoof sooromatu gammachuudha. Kaanii fi waanuma adda addaa milkaa'insa garuu sooromni sun yoo badee gammachuu sun jira hin jiru. Sababiin isaa gammachuun suni gammachuu dhugaa sababa hin taaneef inni Yesuus kennu garuu qorumsa keessatti gammadda mana hidhaa keessatti faarfatta wanti alaa ta'u gammachuu keessaa dhufu sana hin jeequ jechuudha. Kanatu adda isa godha gammachuu isa Yesuus bira argamu. Kanaaf gammachuun dhugaa inni Yesuus kennu keessaa dhufa malee inni haalota irratti hundaa'u garuu alaa gara keessaadha. Wanti alaa sun yoo jijjiirame gammachuun sun hin jiru. Gammachuu akkasiidha nuti Yesuus irraa kan nuti argannu jechuudha. Waaqayyoo baay'ee si haa eebbisumisha. Egaan daawwattoota keenya nuti asuma irratti sagantaa keenya dhaamnee nagaa isinitti dhaamna. Ayyaanni fi araarri waaqayyoo bakka jirtan hundumaatti isiniif haa baay'atu nagaan tura. Yommuu warri siin qabne har'a jiraachaa boriif yaadda'anii warri siin qaban immoo gammadaa du'atta deemuu hin sodaatanii. argama ilaaleera irra deddeebi'ee nagaatii laattu kan biyya lafarra addaa qabeenya ardi isa hin bitu danda'e isa gaafoo farkaa qaban gaammalee yommuu harki qallatu gaaddan miti lubbuun siin qabdu yoomu yaaddoo tokko qabdu kanaaf filannoo koo taatee mati.
yoon lakkaa'ee dirreewwan bashannansiisoo ilaalchaaf tolaanitti yoon bobba'ee maallaqaan hin bitamu beekumsaan hin dhufu boqonnaan lubbuu waan biraa uumaa dhabuus gammachuu guutuun qaban yoon si qabu gammachuun dhugaan simbira qofaatti argama ilaaleera irra deddeebi'ee nagaatii laattu kan biyya lafarra addaa qabeenya ardi isa hin bitu danda'e isa gaafoo harkaa qaban gammadanii yemmuu harki qallatu gaaddan miti lubbuun si qabdu yoo yaaddoo tokko qabdu kanaaf filannoo koo taatee matii nagamaan siisaa hin qabneet fiixa humna isaa soorrumaa isaa tortoree badurraa maaliif keewwata ija isaa si qofaatu kenna dawaa gaaraa gaddee jajjabeessu maddaraa galfannaa koo foon kootiin sosobamee hansindisu gammachuun dhugaan simbira qofaatti argama ilaaleera irra deddeebi'ee nagaatii laattu kan biyya lafarra addaa qabeenya ardi isa hin bitu danda'e isa gaafoo harkaa qaban gammadanii yemmuu harki qallatu gaaddan miti lubbuun si qabdu yoo yaaddoo tokko qabdu kanaaf filannoo koo taatee matii bishaan taalila kan obaasu kanneen beela'anis gatii malee nyaachisee kan quubsu siidhamdu warratti hojjetee kan nama dinqifachiisu akkan soonaan gammaduuf si kan marga lalisaatti na baasu yommuu warri siin qabne har'a jiraachaa boriif yaaddanii warri siin qaban immoo gammadaa du'aatti deemuu hin sodaatanii wajjiniin jireenyi du'aan olii kee ta'uu maaf qaba si
ibarra kan keetu dhaabatee afaan malee hundumtuu darba. Fun guy.
dafee fayyumsaa barbaadu kan namni beekneef hin dandeenye keessa keenya nyaatu utuu beeknu utuu hin beekin dhoksaaf mul'inatti yakki keenya tokko tokkoonsaa fuula kee jiraati lafaaf samii iddoo dhoksaatti kan si gaddisiisne cubbuu qabnaa himaata dhugaa jalaa kan nun baasne mee ol galii keessummaa ulfinaa jireenya keenyaaf nagaa kan laattu sitti mannaa ejjiitiisa dhoksaa yoo si malee eenyuun hubatu seenaa miti kan sitti odeessinu jireenya keenyaaf duudhaaf ka'ee adaraa kee nu gargaari maaluu maqaa Yesuus isaa du'aa ka'ee seenaa miti kan sitti odeessinu jireenya keenyaaf duudhaaf ka'ee adaraa kee nu gargaari maaluu maqaa keessa du'aa ka'ee seenaaf maqaatti hin jirru cubbuudhaan babbaanneerra nu jijjiirii jenna nu jijjiirii ulfina keessa ilbisne keessi keenyas baadeera nu haaressi jenna nu haaressi dhukkubbii namni hin beekne keessi keenyas dhumeera nu fayyisi jenna nu fayyisi ijoollee baakaan turre ayyaana kee dhaabneerra nu eebbisi jenna nu eebbisi Atis beektaanus beekna keessa keenya wanta qabnu yoom rakkannee dandeettii dubbiif dandeettii lallabaa faarfanneerraa kennaa yoom dhabnee hunda keenyat qaba wanti goonuu tajaajilli keenya tokko tokkoonsaa sababii qaba tokko dhugaaf tokkommoo maqaasaa kennaa isaatiin maqaa kee lallabaa eenyufaatu akkas gochuun fayyee kan nuyi madaalamnu hojiin miti ayyaanni kee nuuf baay'atu ni dandeessaa hir'uu keenya guutii jireenya qullaa jiraanne yoomsi gammachiifna qabeenya dhuunfaa kan kee taane yoom mallatteeffamna barrii qalbiitti jijjiirrannu xumurat dhufeera osoon fayyiin yeroon akkan dhumneef nu gargaara daraa mallattaa'uuf gahaa kan nu godhu hafuura kee nurratti dhangalaasii wantaati keessatti hin argamne hunduma isaa irraanfachiisi ulfina kee fakkaa jiraannutti yeroo haftee ati nuuf eebbisi qulqulloota warratti
gammaddu isaan keessaa tokko nu taasisi. Seenaaf maqaatiin jirru dhaabbataanirra jijjiirii jennaa jijjiirii ulfina keessa alfisnee si keenyis baadeera haaresii jennaa haaresii kubbii namni hin beekne si keenyis dhumeera fayyisii jennaa fayyisii ijoollee baakaan turre ayyaana kee dhaabneerra eebbisii jennaa eebbisii. Mee ol galii keessummaa ulfinaa jireenya keenyaaf nagaa gallaattu sitti mannaa ejjiitii sadoksaa yoo si malee eenyuu nu hubatu seenaa miti kan sitti odeessinu jireenya keenyaaf duudhaaf ka'ee maadaraa kee nu gargaari maaluu maqaan Yesuus isaa du'aa ka'ee seenaa miti kan sitti odeessinu jireenya keenyaaf duudhaaf